Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin hangaaddisee taanaati. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mana barumsaa ifa boruu naannoo Sidaamaatti ijaarame eebbisiisan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedamoo naannoo Sidaamaatti mana barumsaa ifa boruu ijaarame eebbisiisaniiru. Manni barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa Sidaamaa lakkuu birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 49 oliin lafa heektaara 12 irratti kan ijaarame ta'uu ibsameera. Manni barumsaa bifa ammayyaa'een ijaarame kun daree barnootaa, kutaa bulchiinsaa, mana kitaabaa fi yaalii dabalatee kutaawwan garaagaraa kan of keessaa qabudha jedhameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hariiroo obbolummaa naannolee ollaa waliin qabu caalmaatti cimsuuf hojiilee misoomaa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiraachuu pirezidaanti Shimallis kan himan torban kana keessa. Galmoota badhaadhinaa waloo milkeessuun hojiilee hojjetamanii bu'aawwan abdachiisaan argameera jedhanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaatti inisheetivii misooma qamadii jallisii bonee daawwatan. Mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu waggootan jijjiiramaa as hojiilee jiruu fi jireenya uummataa dinagdeen cimsaa hojjechuun pirezidaanti Shimallis daawwannicha irratti ergaa dabarsaniin ibsaniiru. Galmoota badhaadhinaa waloo milkeessuun hojii hojjetamaa jiruun bu'aawwan abdachiisaan argamuu kan ibsan torban kana keessa. Inisheetivii muduraa madda galii ta'uu cinaatti carraa hojii uumeera jedhanii sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa dabalata oduu kana Marshaa Shoophaa akka taanutti qindeesseera. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastera baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala gurmaa'insa caasaa gandaa godina Shawaa Bahaa aanaa Ada'aa ganda Karfee daawwatan. Sagantaa daawwii kanaanis hojiilee misoomaa gandichatti hojjetaman kanneen akka sheedii, giddugala veermii kompoostii, furdisa loonii, horsiisa lukkuu, buufata biqiltuu, mana murtii aadaa fi misooma jallisii daawwataniiru. Obbo Addisuun sagantaa daawwannaa kanarratti haasaa taasisaniin gurmaa'insi caasaa gandaa tajaajila hojiilee misoomaa fi nageenyaan milkeessaa akka jiru himaniiru. Gama mootummaa naannoon gurmaa'insa caasaa gandaan walqabatee hojii bal'aan hojjetamaa tureenis bu'aa gaariin galmaa obbo Addisuun kan dubbatan torban kana keessa. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo gama isaaniitiin karoora xiiqii fi tajaajila hawaasaa milkeessuuf gurmaa'insi gandaa murteessaa ta'uu himanii gandichatti gurmaa'insa caasaa lafa qabsiisuu fi hojiilee misoomaa garaagaraa hirmaannaa hawaasaatiin hojjetamaa jiru jedhan. Gandichatti gurmaa'insi caasaa gandaa haaraan erga hundeeffamee as rakkoolee hawaasaa furamaa jiraachuus dubbataniiru. Magaalaa Shaggaratti hojiilee investimentii hojjetamaa jiran hooggansaa fi ogeeyyiin miidiyaa daawwataniiru. Dabalata oduu kana Marshaa Shoophaa akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota dinagdeen badhaadhanii fi giddugala investimentii fi industirii ta'an uumuu fi xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Magaalota akka naannootti xiyyeeffannaan addaa kennamee fi hojjetamaa jiran keessaa tokko magaalaa Shaggar yoo ta'u, hojiileen gama investimentiin akka magaalichaatti hojjetamaa jiran hooggansaa fi ogeeyyii miidiyaaleetiin daawwatamaniiru. Daawwannaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa mootummaan naannoo Oromiyaa jala bultii jijjiiramaatti hawaasa naannichaa jijjiiruu fi magaalaa cimtuu ijaaruun murteessaa ta'uun hubatame hojiitti seenamuu ibsuun magaalaan Shaggaris mul'ata kana dhugoomsuuf hundaa'uu ibsaniiru. Imala hanga ammaatti jiruunis jijjiiramoonni abdachiisoon argamuu Dr. Tashoomaan kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataaf YouTube, Facebook, TikTok fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.